أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خبجمتوتا وبلينكي خان إسلاما هند خيسنو bakka jirtanitti rabbiin nagaa isinitti haa ta'u isiniin jecha inshaallah daqiiqaan gabaabduun qabu tana keessatti dhaamsa gabaabaa tokkoon dabarsachuu barbaade inshaallah. Sagalee tana duba gartee sheer naa godha inshaallah. Osoon dubbiin dheeraanne gama mata duree kiyyaatiin achi seena. Mata dureen tiyya maal jettii? Yaada tokko yaadaan qeequun hayyummaa. Namni tokko gizee yaadaan si dura dhaabbate yaada mataa isaa hannate atis duba gartee yaada itti fidee yaada san dura dhaabbachuun hayyummaarraahi, beekumsarraahi, guddinarraahi duba. Garuu nama yaada hannate tokko arrabsuun nama yaada hannate tokko xiqqeessuun nama yaada hannate tokko salphisuuf tattaafachuun kuni duba gartee gawwummaadharraahi duba. Kuni gawwummaadharraahi, kuni duba gartee beekumsa dhabuurraahi, kuni duba gartee bal'isanii dhabuu yaadurraahi. Obboleen keenya wanni sirriitti ilmi namaa hubachuu qabu, namni tokko waan isatti dhaggeeffame dubbachuun, namni tokko waan itti mul'ate dubbachuun hanga ragaa qabutti waan dubbatu kana hanga mataa isaatirraa uumeen dubbatin wanti kun akkanaa je'ee dubbachuu abbaan fedheehu mirga qaba. Kana duba gartee namni waliif hubachuu qaba. Abbaan fedhe mirga qaba. Fakkeenyaaf ani yaada na dhaggeeffame tokko barreessuu dubbachuu mirga dhibbattiin qaba. Atilleen duba gartee yaada si dhaggeeffame san yoo na dura dhaabbachuu feete yaadaan na dura dhaabbadhu malee duba gartee na arrabsuuf tahee takka nama salphisuus tahee takka nama waan hin taane takka namarra ololo oofuufis tahee nam tokkollee nu mirgan qabu. Fakkeenyaaf namni tokko gizee yaada tokko dhiyeeffate akkana jechuun maraatummaadha, akkana jechuun gawwummaadha ja'anii duba gartee ofii akka nama waa beekuu if godhanii, ofii duba gartee akka nama hayyuu if godhanii, ofii duba gartee akka nama beekumsa sirriitti qabu of godhanii nama arrabsuun kuni beekumsarraa himiti, kuni duba gartee hikmaarraa himiti, kuni duba gartee hayyummaarraa himiti. Namni tokko yaada fedhe hannachuu mirga qaba. Yaada isaa sanatis yaadaan irratti deebisi. Namni kun bar silaa maraataa ta'e yaada akkasii nuun dhiyeessu. Silaa maraataa ta'e maraataan sammuutti yaadu ni hin qabu. Waliigaluu jirraame obboleen. Waa hunda daran caalaa duba gartee namni adaba barachuun dirqama. Yoo duba gartee khilaafaas ta'e nama faalleessuu taate aadaabul khilaaf, aadaaba khilaafaatii jira duba gartee. Sigalte mookam naamusaatu jira duba. Naamusa nama kana duba gartee yaadaan dura dhaabbattuutu jira duba gartee. Nama kana duba gartee yaadaan dura dhaabbadhu, naamusaan dura dhaabbadhu. Akkamitti akkana jettaa, akkamitti akkas jettaa jechuun inuman dandeessu beeku. Inuman dandeessu. Sigalte inuman dandeessu akka ati waan feete dubbachuu mirga qabdutti namni kunis waan fedhe dubbachuu mirga qaba. Namni kun waan dubbatu kana takkaa itti faarfamaa takkaa duba gartee itti kufa. Namni kun yaada kannatu kana takkaa yaada kanaan duba gartee bakka guddaa gaha takkaa duba gartee yaada kanaan itti kufa jechuu duba gartee. Kanaafuu wanni walii dhaabnu keessattuu warri waa beeynaa jettan, keessattuu warri waa barreessuu beeynaa, waa hubachuu beeynaa jettan xiqqaashoo duba gartee akka nama beeku dubbadhaa, akka nama duba gartee hayyuutitti dubbadhaa, akka duba gartee nama beekumsiisan isaan maluutitti dubbadhaa malee akka nama wallaalaatitti hin dubbatinaa duba gartee. Akka nama wallaalaatitti hin dubbatinaa. Nama yaada hannate tokko yaadaan dura dhaabbadhu malee arrabsuu inuma abbaa fedhe mirgatti hin qabdu duba. Maaliif yoo duba gartee jechi hin taane si afaanii bee siitu itti salphata, siitu itti xiqqaata, siitu duba gartee naamusatti dhaba waan ta'eef. Kanaaf duba gartee hanganumaan ani jechuuf as bahe inshaallah rabbiin khayrii waliin nu haa deebisu. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.